Hiriyyaanis hanguma kanaatti qofaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aas seenaawwan addunyaalessaa keessaa nama barsiisan dinqisiisan ajaa'ibsiisan jedhe keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheera. Laayik gochuun sagantaa kana akka jalqabdan akkanumallee akkuma kiyyaa seenaan kun nama barsiisa jettanii yoo amantan immoo sheer gochuun hiriyoota keessaniif qooddanii namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun maatii keenya akka taatan kabajan kanan siin gaafadhu ani gammachiista shoomeeti. Dallachumaan gara seenaa kanaatti. Ijoollummaa keetti hiriyoonni kee eenyu jedhamteetoo gaafatamtee caaltuu, ayyaantuu, gammachuu, tolasaa jettee namoonni yaadattee tarreeffattu ni jiru. Hiriyoota kee ijoollummaa keessaa hanga umuriin kee waggaa 10 ta'utti eenyu akkasi waliin ture ni beekta. Darbeellee hanga waggaa 20tti, darbee waggaa 30 carroomanii umrii guutuu hiriyaa walii kan ta'an tokko lama miti. Maarreegaa seenaan guyyaa har'aas kanaan wal fakkaata. Dubartoota tokkotu naannoo tokkotti dhalatee guddata. Dubartoonni kun kan nama ajaa'ibu hiriyyummaa isaanii qofa otoo hin taane bifaan illee baay'ee wal fakkaatu. Daandiirra yeroo deeman namoonni alagaa yeroo isaaniin argan Rabbi ija namaa keessaa isin haa baasu, akkam bareeddu, obbolaa lakkuu fakkaattu jedhanii isaan dubbisu. Amalli isaanii illee baay'ee wal fakkaata. Hiriyoota sadaffaa lamaan isaanii iyyuu beekan namootuma gosa tokkooti. Mana barumsaa yeroo deeman yeroo galan imalli isaanii waliini. Faanni miila isaanii wal malee nuyin sochoonuu kan jedhu fakkaata. Mana barnootaatti illee akkam dareen isaanii gargar yoo ba'ellee boohanii boochisiifatanii hoogganaa mana barnootaatti nuyi wal maddii malee teenyee barachuu hin dandeenyu jechuun daree isaanii gara tokkotti jijjiirsifatu. Kana qofaallee otoo hin taane lamaanuu barnootatti baay'ee cimoodha. Yeroo guddachaa fi umurii isaaniitiin jabaataa dhufan ijoolleen kun lamaan maatii isaanii amansiisanii uffata gosa tokko bitatu. Kopheellee gosa tokko kaawwatu. Darbee rifeensa isaanii bifa tokkoon waan hojjechiifataniif qofaatti namni lamaan isaanii keessaa tokko arge adda baasee eenyuun sirriitti akka arge sirriitti fanda'uufi. Mana warra ofiis wal qabatanii deemuun bakka hojiin baay'ate maatii gargaaruun sirriitti wal jajjabeessu. Lamaanuu dubartoota waan ta'aniif yoo wal bira ciisan shakkii tokkollee waan hin uumneef mana maatii tokko deemanii yoo itti barbade bilbilanii maatii beeksisuu malee akka garaa isaanii mana barbaadanii bulu. Haala kanaan ta'anii barnoota isaanii hanga kutaa 12ffaatti xumuranii lamaanuu qabxii gaarii fiduun gara yuunivarsiitiitti ni seenu. Jalqaba irratti yuunivarsiitiin isaan ga'e bakka tokko ta'uu baatus maatiin dirqama fudhatee ijoolleen kun bakka tokkotti yoo qayyabatani malee qabxii gaarii fiduun isaan rakkisa jedhanii waan yaadaniif akkuma daree barnootaa jijjiiraa fi turan mooraa yuunivarsiitii illee jijjiiranii fi bakka tokkotti gosa barnootaa tokko galanii akka nama lakkuu waliin barachuu ni galanii. Ijoolleen kun turtii hiriyyummaa isaanii waggaa dheeraa kanaan baay'ee wal ajaa'ibsiifatu. Hanga umriin keenyi dachee kanarraatii dabartutti nuyi walirraa addan baanu maal ta'a Rabbi immoo jaalla keenya tokko godhee guyyaa du'a keenyaallee guyyaa tokko nuuf gochuun seenaa hiriyyummaa addunyaa kanaa galmee ajaa'ibaa yookiin immoo Guinness Book irratti nuuf galmeessisee jedhanii kadhatu. Yeroo yuunivarsiitii seenanitti umriin isaanii ga'eessa waan tureef lamaanuu hiriyaa jaalallee hinnaaf ta'a jedhanii qabatu. Seenaan kun ifa akka isinii ta'uuf hiriyoota kana lamaaniif maqaan an kennaa. Ishee jalqabaadhaaf Biiftuu, ishee lammaffaaf immoo Hinseenee jedheen nan moggaasa. Biiftuun hiriyaan isheen qabatte umriidhaan xiqqoo isheerra kan jiru magaala yuunivarsiitii isheen barattu keessatti dalagaa kan qabudha. Hinseeneen immoo barataa akka ishee umriidhaan qixa taate jaalalaaf filatte. Haala kanaan barnoota irra too jiranii jaalalleen Biiftuu jireenya isaaf kan ta'u kanneen akka konkolaataa, mana, inshuraansiiwwan garaagaraa jireenya isaaf barbaachisu
guuttatee waan jiruuf biiftuun barnoota ishee otoo hin xumuriin siin fuudhaa wal fuune malee jedhee ni gaafataani. Biiftuun nama kana dhabuu waan hin barbaanneef hiriyaa isheen seeneetiin deemtee mariisiste. Ani kana booda jireenyatti seenuu kiyyaa. Hiriyyummaan keenya garuu akka waadaa waliif galle hanga lubbuun keenya dachee kanarra jirutti waliin itti fufaa jettee itti himti. Hinseeneenis Rabbi jireenya keessiifaa mi'eessuu nama gaarii argattee waan jirtuuf heerumii jettee jajjabeessite. Biiftuunis yeroo sanarraa kaastee maatii beeksisuun yeroon gaa'ilaa ta'ee wal fuudhanii mana tokko keessa jiraachuun eegalu. Barnoota illee barattee otoo hin xumuriin Rabbi kennee fi abbaa manaa ishee waliin ilma dhiiraa tokko ni godhatti. Hinseenee fi Biiftuun barnoota isaaniillee eebbifamanii hojii barbaachanii eegalu. Biiftuun maatii ishee dhiistee bakka biraa deemuu waan hin dandeenyeef hanga daa'imni ishee jabaatuufitti Hinseeneetiin asuma mana kiyya taa'ii hojii barbaaddadhu ani manaa waan hin baaneef waliin oollaa jettee ni gaafatti. Hinseeneen illee tole jettee baatiiwwan muraasa erga ishee bira teessee booda hojii gosa barnoota ishee madaaluun argattee magaaluma sana keessatti ni qacaramti. Maarreegaa yeroo ammaa kanatti of dandeessee waan jirtuuf mana qofaatti kireeffattee mana Biiftuu faarraa kan hin siiqne jiraachuu ni eegalti. Hiriyaan Hinseenee barataa waan tureef akkuma eebbifamaniin walirraa gargar bahanii. Hinseeneen erga sarraa adda baatee bultiidhaaf kan ta'uu fi dhiirota garaagaraatti maxxantee ni turte. Haa ta'uutii garuu sammuun ishee otoo hin beekiin hiriyaa ishee Biiftuu waliin dorgomsiisuu waan jalqabeef ija ishee fuulduratti inni tokko qabeenya dhabaa, inni tokko immoo bifa dhabaa, inni tokko immoo alkoolii keessa jiraata, inni tokko immoo araada hedduun ofitti baay'isee namaaf carraa jireenyaa banuu miti ofiiyyuu jireenya isaa kana bor danda'ee kan jiraatu itti fakkaachuu ni dida. Biiftuu fi abbaan manaan ishee walii galanii jiraachaa otoo jiranii guyyaa tokko garuu balaan tasaa abbaa manaa ishee mudatee battaluma lubbuunsaa addunyaa kanarraa ni dabarti. Biiftuun waan ishee mudateetti gadditee qabeenya inni qabu qabattee mucaa ishee jabaattee guddifachuutti murteeffatte. Haala kanaanis umurii waggaa 7 daa'imni ishee yeroo guutu Biiftuun dhibee sammuudhaan dhukkubsattee hospitaalaa ni seenti. Mana ishee keessa waliin kan jiraatu daa'ima ishee umurii waggaa 7 waan tureef daa'imni kun hiriyaa ishee kan taate Hinseeneetti fiigee haati kiyya baay'ee dhukkubsattee jirti bilbilee fi jennaan yaaltonni dafanii dhufanii ambulaansii fudhatanii deemanii waan tokkoyyuu yoo na gaafatan maal jedhee akkan deebisu waan hin beekneef koottuu na waliin deemii jedhee ni gaafataanii. Yeroo kanatti Hinseeneenis naatee daa'ima kana qabattee gara hospitaalaa deemti. Biiftuun rakkoo ishee mudateen sammuun ishee baqaqfamee yoo hodhame malee yaalamuu akka hin dandeenye dooktaroonni waan dubbataniif daa'imni waggaa 7 immoo mallatteessuu waan hin dandeenyeef Hinseeneen itti gaafatamummaa fudhattee mallattoo kana ni mallatteessiti. Biiftuunis baqaqfamtee yaalamuu kutaa opereeshinii seenti. Haa ta'utii garuu Biiftuun lubbuu ishee waan sodaatteef qabeenya qabdu ilma ishee akka guddistuuf hiriyaa ishee yeroo ijoollummaatii kaastee baay'ee wal jaallatan Hinseeneef mallatteessitee yaaltota kanatti ni kenniti. Akkuma shakkitees yaalamtee kutaa opereeshinii kana yeroo baatu haalli fayyaa ishee baay'ee kan nama sodaachisudha. Walakkaan qaama ishee kan hojjetu walakkaan qaama ishee immoo gonkumaa hojjechuu dhaabe. Bakka ciistuu socho'uu hin dandeessu. Erga kanaatii Hinseeneef karaa poostaa koottu qabeenya dhaalaa Biiftuun daa'ima ishee waliin siif kennite mallatteessi ergaan jedhu poostaan ishee dhaqqabee deemtee gammaddee mallatteessitee guyyaa sanarraa kaasee mucaa Biiftuu qabattee mana abbaan manaan Biiftuu ijaare keessa jiraachuu ni eegalti. Haa ta'uutii garuu otuu haati mucaa kanaa hin du'in Hinseeneen baay'ee miidhuu qabeenya warra isaatti akka garaa ishee ta'uu ni jalqabdi. Erga qabeenyi kun maqaa isheetti jijjiiramee guyyaa tokkoyyuu deemtee hiriyaa ishee ijoollummaa Biiftuudhaan maal taatee maal sin gargaaraa jettee gaafattee hin beektu. Biiftuu bakka dhukkubsatteetti deemee kan gaafatu ilma ishee wallaalaa waggaa 7dha. Otoo isheen dhukkubsattu ilmi isheellee waggaa 9 guute. Hinseeneen mana isaanii keessatti abbaa barbaadde waliin akka garaa ishee taati. Biiftuun kan rakkachaa dhufte bakka dhukkubsattu kanatti maallaqadha. Afaanii
baastee dubbachuu hin dandeessu. Kan dubbattus kan gochuu barbaaddus mallattoo qofa ittiin himtu imimmaan ishee bo'uuni. Of keessatti riyaa ishee waggaa dheeraa hin seeneedhaan baay'ee komatti. Guyyaan du'a keenyaallee guyyaa tokko nuuf haa ta'u jedhanii waadaa kan waliif galan biiftuun dhukkubsattee jennaan hin seeneen qabeenya ishee dhaaltee harkaan jibbiti. Kana kan beeku wallaalaan haati waggaa 2 dhukkubsattee umriin waggaa 9 guute wanta godhu dhabee yeroo hundaa balbala hospitaalaa deemee imimmaan buusee boo'a. Akka carraa ta'ee doktarri mana sana keessaa yaalu tokko ijoollee daandii irra jiraattu itti fakkaatee kottu yaa mucayyoo nyaatan siif kenna jedhee harka qabee gara mana nyaataatti fudhate. Maaliif yeroo hundaa buusaa balbala kana teessee maatiin kee hin jiran immoo jedhee yeroo gaafatuuni haati kiyya dhibee sammuudhaan dhukkubsattee hospitaala kana erga seentee waggaa 2 fixxeetti. Manaa fi konkolaataas ni qabnaa. Qabeenya gara biraallee hedduu waan qabnuuf otoo gurguramee haadha kiyya naaf yaalee fayyisuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu haati koo yeroo sammuun ishee baqaqsamee yaalamuuf jedhu sana dubartiin mallatteessitee qabeenya ishee anaan akka guddistuuf dabarsite guyyaa tokko iyyuu dhuftee mana yaalaa kana keessatti haadha koo ilaaltee hin beektu jedhee boo'ee harqinfachaa doktara kanatti ni hima. Doktara kanattis namummaan battalatti dhaga'amee hojii kan seenuuf ka'u dhiisee manni keessan isa kami jedhee mucaa ni gaafata. Mucaan kunis deemee mana isaaniitti argisiisee waa'ee abbaa isaas itti hime. Barnootaallee erga haati isaa dhukkubsattee akka dhaabeetti dubbate. Doktarri kun baay'ee gaddee battaluma hin seeneedhaan mana murtiitti himate. Daa'imni kun qabeenya manicha keessaa qarshii baankii fayyadamuu akka danda'u manni murtee yeroo murteessuu fi bakka bu'iinsa doktara kanaan maallaqa jiru baasee haati isaa guutummaa guutuutti ni yaalamte. Rabbiif haa galatuutii fayyitees afaaniin dubbachuu miillaan illee dhaabbattee deemuu jalqabdi. Gara mana isheetti yeroo galtu bakka bu'iinsa hin seeneef kennite irraa kaastee hin seeneedhaan mana adabaatti himattee murteen irratti murtaa'ee yeroo isheen mana isheetti deebitu hin seeneen immoo hidhaa waggaa 8 mana adabaa seente. Hiriyaan amanamuu fi siin du'aa anaaf si du'a malee gargar hin baasu jedhee kakachuu danda'u tarii haalonni inaaffaadhaan isa jijjiiruu ni danda'a. Darbee nu miidhuudhaaf bakka kufnetti akka nuti hin kaaneef dhagaa nurra kaa'u namni waliin nyaannee dhugne yeroo itti fedhu ni jira. Kan akkanaarraa rabbi nu haa baraaru jechaa hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa. Laayikii fi sheer gochuu hin dagatiinaallee jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.